gannaa darbuun baga booqa birraa geessanii. Utuma isin moruu amma jaajiin keessanii. Maaliyan na tarka kee qullaa raasaa naa ufteen jedhee akka ayyaanni boortee wallaalte moo? Maharraa isaa dhufure. Hannu jibbuu daangaa keenya ala taasisi. Oromoon inni kaaba nagaa haa ta'u, inni kibbaa nagaa haa ta'u. Maal yaabbattee dhuftee? Siinoo. Konkolaachisaan keenyu ture. Biinoo. Ammoo ofuma kee buutera achirraa eenyu si buusee. Biinoo. Maali abbaa yoo nyaanne waan tokko yoo uffanne waan wal fakkaataa kanaafiyyuu yoo jaallannes nama Jalli. Yoo xiqqaatee barattoota 30 meeshaalee barnootaa dabtaraaf qalama deeggaru maatii harka qalleessaa bara haaraa kanatti kan isaan ayyaana ittiin gammadanii oolan ittiin deeggaruuf. Miidiyaa keenya kana miidiyaa kan biraarraatti wanti adda godhumaa inni miidiyaan baay'een waan argataniin ofii isaanii guddachuu kiisii isaanii boqoffachuu yookaan namoota muraasa duwwaa bira ga'uudhaan kan isaan beekamanii garuu egeree miidiyaan waan argatuun waan saba kanarraa argatu yoo galiidha jedhamee yaadamellee wanti sun waan saba kanarraa argatuuni gara saba kanaatti fidee saba kana ittiin tajaajilu. Gaafa ayyaanni ga'u rakkatanii mana namaa ilaalanii harka namaa ilaalan bukkee dhaabbachuudhaani. Wal barbaadu eegalee kaan fira waayila kaan qophaa'eera dhaabuudhaaf gaa'ela. Egaa baranallee miti bara dhufu yoo rabbi jedhe anis nan heeruma. Ani soo dhiiruma natti fakkaatee gaafa inni ugee galu dhiiruma seenitti heerume akkasin seemoo? Ija, ilkaan, hidhii, funyaan, mataa. Mudhii, garaa, dugda, miila, koomee, muuzii. Teessoo salphinarraa harka qabee nu kaase.